Baga galchumsa nagaa viiyoo afaan oromoo caqasuu jirtan. viiyoo afaan oromoo wixataa jimaata galgala sa'aatii 2 akka sa'aatii 3 meetira baandii 22 fi viiyoo 24 naayil sa'aatirraa caqasuu jirtan yaayyuu jalqabna. jimaata adoolessi 24 barhum 2020 keessa jira viiyoo afaan oromoo caqasuu jirtan. Ansoraa laaqeeti. Guyyoo waariyoo Mallasee Dirribsaa Mahammed Siraajii fi Naasir Adam gaazexeessota OMN manidhaa jiran jara hummaan keessa jira. Yaasiin Jumaa gaazexeessaan keenya Manjawaar Mahammediiti qabamee jedhaniitiin hidhaa jiru. Bulchoota Koongireesii Federaalistii Oromoo keessaa obbo Dajanee Xaafaa manidhaatti vaayirasii koronaa irratti argan wallaansaatti jira. Ameerikaan ji'a afuriin duubatti pirezidaantii filatti. Namni paartii Demokiraat keessaa fuulee bu'eetiin dorgome Joo Baayiden marroo sodeessoo dorgommii tanatti jira. Eessa dhufee isaan baname kun? Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ardhaa naannoo Affaaritti imaltuu dhaqe. Waan arrisanitti himnu keessaa tokko oduu namoonni nutti himu. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa oduu har'aan sin dhageessisa. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed har'a gara Waareetti daawwannaa hojiif bulchiisa naannoo Affaar deemanii jiru. Kuusaa hookaa yookaan nyaata horii naannoo Affaar ka daawwatan muummichi ministeeraa Abiy Itoophiyaan qabeenyaa uumamaan ka badhaate ta'eyyuu waliin hojjennee waliin duramuu hin dandeenye jedhanii jiru. Dhiibbaa biyyoota gargaarsa kennanii jala ba'uun ka danda'amu yeroo tokkummaan biyyaa cimuuf aadaan hojii guddatu akka ta'ellee dubbatan. Kan naannoo dubtiitti argamu piroojeektii mootummaan qamadii biyyoota alaatii dhufu ka biyya keessaan bakka buusuudhaaf jalqabes ka daawwatan yoo ta'u deemsa piroojeektichaas dinqisiifatanii jiru. Ashaaraa isaanii magariisaas kaa'uudhaan injifannoo argameen utuun dagatiin injifannoo dabalataa akka argannu mukeen dhaabuuf kunuunsuu hojii keenya ijoo taasifachuu qabna jedhan jechuudhaan gabaasaan VOA Masfin Arraagee Daseerra gabaasee jira. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti taleellaa namoota irratti geggeessame qabeenyaalee dhuunfaaf ka mootummaa mancaasame ilaalchisee gaazexeessotaaf ibsa kennee jira. Walitti bu'iinsa uumame qabatee kanneen hidhaman hoogganoota mormitootaa daawwachuu isaa ilaalchisees kan ibsa kenne ta'uun beekamee jira jechuun Abtaamuun Siyyuun gabaasee jira. Paartiin mormituu sochii biyyoolessaa Amaaraa yookaan Abiin hokkara dhiheenya geggeessame keessatti kanneen miidhamaniif akka hirphi kennamu gaafatee jira. Mootummaan dhimma kana irratti ibsa kenneen koreen walabni lubbuu walitti bu'iinsa kana keessatti dhabameef qabeenyaalee manca'an qorachuudhaaf dhaabbate yaada dhiyeessuu irratti hundaa'uudhaan namoonni qeesaaniitti ka deebisamanii dhaabaman ta'uu dubbatee ture jechuun Asteer Misgaanaw gabaastee jirti. Gurmuun artistoota kaa'immaniif namoota dhuunfaa tola ooltotaan hundeeffame ka gamtaa gargaarsa namootaaf jedhamu namoota sababaa hokkaraan qeesaaniirraa buqqa'aniif gargaarsa nyaataa uffataaf wantoota barbaachisan kanneen biroo walitti qabaa jira. Gurmuun kun ammaan duras hokkara buraayyuu keessatti uumameef hokkara onkoloolessa bara 2019 keessatti geggeessamerraa kanneen hafaniif gargaarsa gumaachee ture jechuun Eden Garramoo gabaastee jirti. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Taanzaaniyaa duraanii Benjaamin Wiiliyaam Makaapaa umrii isaanii waggaa 81tti har'a du'aan boqotan. Pireezidaantiin biyyattii Joon Maagufulii pireezidaantichi duraanii Makaapaan utuu hospitaala Daar es Salaamitti wallaanamaa jiranii har'a ganama du'uu isaanii har'uma televezyiyoona biyyattiin beeksisan. Alaabaan biyyattii akka walakkaatti gagbuusamee fannisamuuf biyyattiin guyyoota 7 akka gaddatti turtullee labsanii jiran pireezidaant Maagufuliin Makaappaan bara 1995 irraa eegalanii aga bara 2005tti Taanzaaniyaa hoogganuudhaan hoogganaa ittaananii dhufan Jaakaataa Kikiweeteetti taayitaa dabarsan. Sana dura immoo ministeera dhimma alaa, ministeera beeksisaa fi Kanaadaatti ambaasaaddara Taanzaaniyaa ta'uudhaan hojjetanii turan. Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siriil Raamaafosaa kan akka jandoo hamaa biyyattii tumaa jira jedhan tamsa'ina vaayirasii koronaa daangessuuf jecha torbanneen afran dhufaniif manneen barnootaa biyyattii akka cufaman labsanii jiru. Waldaaleen barsiisotaa weerarri vaayirasii koronaa akka biyyattii keessatti babal'ataa jiru eeruudhaan akka manneen barnootaa hanga baatii hagayya dhumaatti cufaman aangawoota mootummaa eega gaafatanii torban tokko booda ajajni manneen barnootaa cufuu kun kenname. Afrikaa Kibbaa yeroo ammaa lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabaman 400,000 addunyaa irratti sadarkaa 5ffaarra jirti. Hoogganaan waldaalee fannoo diimaaf baatii diimaa addunyaa sababaa vaayirasii koronaatiin waggoota dhufan hedduudhaaf lakkoofsi godaantotaa akka dabaluuf jiru ta'uu dubbatan.
Jaagaan Chaappaageen dhaabbata oduu Faransaay Ajaans Firaans Pireesiif ibsa kennaniin sababa rakkoo jireenyaaf dhabinsa nagaatiin uummanni hedduun yeroo daangaan banamu godaanuuf dirqamaa jedhan. Akka ragaa Yuunivarsiitii Joons Hopkins irraa argametti agammaatti guutummaa addunyaa irratti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii miliyoona 15 walakkaa yoo ta'u kanneen vaayirasichaan du'an immoo 633 ta'uun beekamee jira. Hindiin har'a guyyaatti lakkoofsa namootaa vaayirasii koronaatiin qabamaniif du'anii guddaa galmeessistee jirti. Biyyattii keessatti sa'aatii 24 keessatti namoota 49,310 dhukkubichaan qabame. 740 du'e. Yuunaayitid Isteets namoota vaayirasichaan qabaman miliyoona 4 oliin addunyaa irratti sadarkaa duraa akka qabattetti jirti. Biraazil namoota vaayirasichaan qabaman miliyoona 2 oliin itti aanti. Hindiin miliyoona 1 oliin sadaffaadha jedha ragaan Yuunivarsiitii Joons Hopkins irraa argame. Afrikaa keessatti hojjettoonni eegumsa fayyaa kuma hedduun vaayirasii koronaan qabamuun aangawoota fayyaa kan sadarkaa addunyaa biratti yaaddoo uumee jira. Caasaa eegumsa fayyaa ardittii keessaa dadhabaa ta'etti rakkoon kun yoo dabalame baay'ee yaaddessaadha jedhu aangawoonni kun. Afrikaa kibbaa keessatti qofa hojjettoonni eegumsa fayyaa 3,500 oltu vaayirasichaan qabame. Agammaatti 34 du'e. Jaarmiyaa fayyaa addunyaatti daayirektarri damee Afrikaa Maashidisoo Mo'eetii akka jedhanitti guutummaa Afrikaa keessatti agammaatti namoota 770,000tu vaayirasii koronaatiin qabame. Kanneen keessaa 10,000 ol hojjettoota eegumsa fayyaa ta'uun beekamee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma. Guyyaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Bulchoota Kongireesii Federaalistii Oromoo keessaa obbo Dajanee Xaafaa torban lamaan duratti qabameetiin amma manidhaa jira vaayirasii koronaa irratti arganii wallaanuun itti jiran. Gaazexeessaa Guyyaa Waariyootii fi gaazexeessaa Mallasee Dirribsaa waliin gaazexeessota OMN 4 fi gaazexeessaa lammii keenyaa Yaasiin Jumaalleen warra hidhameetiin hidhaa jira. Jedhu humnaan keessa jira. Tan irratti mootummaa keessallee nam dubbifne Tsahaay Daamtootu nu erge. Ajjeefamuu artista Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan boromtii isaa reenfi artistii kanaa gara magaalaa Amboo bakka dhaloota isaatti yeroo gaggeeffamaa ture. Reenfi magaalaa Buraayyuu irraa gara Finfinneetti deebi'uu waliin walqabatee namoonni 1,000 lakkaa'aman hoggora reenfaa keessatti hirmaattaniittu jechuun shakkamanii hidhamaa jiraachuu mootummaan yeroo yeroon ibsaa jira. Kanuma waliin walqabatee gaazexeessitoonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork OMN gaazexeessaa Mallasee Dirribaa, Muhammad Siraaj, Naasir Adam akkasumas gaazexeessitoonni kanneen biroon hidhamanii akka jiran maatii fi abukaatoon isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Gaazexeessaan OMN kan biraa Guyyaa Waariyoo ammoo wayita artist Haacaaluu Hundeessaaf gaaffiif deebii taasisetti wantoota artistiin kun dubbate keessaa mureeraa jechuun shakkamee hidhamuusaa abukaatoonsaa ibsaniiru. Dr. Tokkummaa Dhaabaa gorsaa seeraa fi abukaatoodha manneen murtii federaalaaf naannootti gaazexeessitoota OMN Muhammad Siraajiif Naasir Adam bakka jiran hin barree jechuun gaazexeessaa Mallasee Dirribsaa fi Guyyaa Waariyoof kanneen biroon mana murtiitti dhiyaachuu isaanii ibsaniiru. Nuni gaazexeessitoota OMN keessaa yeroo darbe kan abukaatoo isaanii tokkoffaa Mallasee Dirribsaa lammaffaa Guyyaa Waariyooti. Kana wajjiniin tokko lammii keenya kan ta'e Kooliin kan jedhamu tokkos ture. Mallasaafaa fi Kooliinfaa galmee tokkorraa isaanis akkuma galmee Jawaarfaa Baqqalaafaa waanuma afuriin himatamanii kana irratti mormii kaasnee meejarreen kun tokko isaanii kaan lammii biyya alaatii guddisaa nama kan Jawaariin guddisanii obbo Haasan Jimaa kan jedhamas wajjin turanii guyyoon immoo egasii qophaasa fidanii dhufanii innis dura poolisiin Oromiyaa akkasa qabe isa gara poolis komishinii Oromiyaa kan naannoo Gloobaal akkasa geesse sanaa booddee immoo halkan fidanii poolis komishinii fi magaalaa Finfinneef akkasa kennan akka nyaatallee akka hin arganne dubbate kan shakkine gaafa Haacaaluudhaan intarviiyuu godhe waan gaarii keessaa kutee waan sabaaf sablammii walitti buusuu danda'u dhiyeessee sabaaf sablammiin akka walitti bu'an godheeraa kan jedhudha kan ittiin isaan shakkine jedhanii dhiyeessanii. Aadde Taaddalach Magarsaa haati warraan gaazexeessaa Mallasee Dirribsaa Mallaseen yoom akka qabamee fi haala inni keessa jiru kanan dhaga'ee jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Tole Mallaseen kan qabame gaafa guyyaa 25 takka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha. Guyyaa akkamisa gaafa sanadha kan qabame haga ammaatti achi fudhachuun akka jirutti hin beekamu akka laawee jechuudha. Naannawa biirootii jedhanillee gaabiran jiru akka nageetti naannawa biirootii akka fudhatanidha. Konkolaachisaa cibsa wajjin. Waaree booda ta'uu isaan beekaa. Saatii isaallee beekuu baadhu waaree boodadha.
alaalatti argeetiin jira gaachaa ture itti siqnee dubbisuun hin danda'amne amma ammaatti itti siqnee waan wal dubbisnee hin qabnu. Ergasiis immoo deddeebinee yeroo gaafannutti hin danda'amu jedhanii uffatumallee ammas immoo harkaa fuudhaatti kenna yeroo inni akka hin danda'amnedha kan nutti himan. Nyaata hoo eeggeessaaf? Nyaata gonkumaa hin danda'amu jedhan. Geessineef hin beeknu nyaatas dubbisneef hin beeknu. Adda Caaltuu Gazzaany haadha warraa gaazexeessaa Guyyoo Waariyooti. Guyyoon poolisii Oromiyaatiin torban lamaan kana mana jireenya isaatii qabamuu ibsanii yeroo ammaan kanas itti dhiyeenyaan gaafachuu fi wantoota barbaachisan kennuufiin rakkisaa ta'uu ibsaniiru. Duuba waan itti dhaqqabi sagalee ittiin kennanii maatiin sagalee itti jaalam deemnee makaraan wayyaa nurraa fuudhanii ganam kanaallee deemee dhufee namni galchan duuba akkanumaan dhaabatee fageennaan isaa milleensi biraatti na biraatti dhaabatee federaalaa jira sagalee nurraan fuudhanii waan haasofnu walitti haasofnu harkumaan callaa nagaa wal fuunee gargar ba'a. Nyaata hongeessituufi? Nyaata hangeessan namirraan fudhatan. Sagalee mana murtii yaa eeyyamee fi warri poolisii duuba dhoowwanii warri federaal poolisiin hin dhoowwise waan dhoowwanis hin beeknu ergaan mana murtii nutti hin dhaqqabnee jedhanii didanii sagaleellee warrumaa dhiyeessaa bisaan achi binnee hin kennina innaan nurraa fudhachuu didan. Hidhamuu gaazexeessitoota kanaa ilaalchisuun waajjira abbaa alangaa waliigalaa federaalaa gaafanneerra. Obbo Fiqaaduu Tsaggaa Daayirektera yakka qindaa'aa fi daangaa ce'uuti. Gaazexeessitoonni OMN dhimmoonni ittiin shakkamanii to'ataman jechuudhaan tarreessaniiru. OMN ጋዜጠኞች የተጠረጠሩበት እንደሚታወቀው የአርቲስት ሃጫሉን ሞት ተከትሎ gaazexeessitootni OMN kan ittiin shakkaman akkuma beekamu du'a artiist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun OMN akka dhaabbataatti waamicha fincilaa geggeessaa ture jira. Callisaan galuun hin jiru dhaadannoowwan jedhan turanii jiru. Garuu kana bilbilaanis namoonni akka qindeessan hambisuun osoo danda'amu darbee jira. Kanaaf gaheen gaazexeessitoota kanaa maaliif kan jedhudha. Kanaan duras sosochii duulaa kan fakkaatu geggeeffamaa ture. Miidiyaa kanaan dubbiin jibbisiisaa darbaa tureera. Kanammoo kan gochaa ture gaazexeessitoota kanneen keessaati. Isa qulqulleeffataa jirra. Komii abukaatoof maatiin wal arguu dhabuu kaasan ilaalchisuudhaan obbo Fiqaaduun yaadattaanu kennaniiru. Dabaqaa magneet hallabbat. Abukaatoon isaanii isaan argachuu qaba. Yoo kun hin taane ni qulqulleeffanna. Kanaan alatti garuu maatiin arguu hin danda'anii daangaa qabaa kan jedhame sababa weerara COVID-19 irraa kan ka'e. Kun immoo isaan qofaaf osoo hin taane hundumaaf kan taasifamaa jiru. Oduma wal fakkaatuun hoogganaa olaanaan paartii koongirensii federaalaa Oromoo kan ta'an obbo Dajanee Xaafaa erga poolisii Oromiyaatiin to'atamanii torban lamaan booda Koomishinii Poolisii Finfinneetiif erga dabarfamanii kennamanii guyyoota muraasa ta'uu kan ibsite intalli isaanii shamarree Simboo Dajanee adoolessa 14 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti obbo Dajanee Xaafaa vaayirasii koronaadhaan qabamaniiru jechuun hospitaala Eekkaa Kotobeetti geeffamaniiru jechuun nutti himamee jetti. Gaafa fadhaasaa deemeen gaafadhe gadda jechuudha gara sa'aatii jaarratti argeemse jennaan naguma biyyaa jedhee uffatas nuuf deebise eddatti immoo kaleessa ganama gara sa'aatii 5 walakkaarratti yeroo deemnu Dajaneen dhiyeessaa jennaan Dajaneen hojii qabateeraa takkaa eegaa nuun jedhan feestaalii wayii dhufe maa'inni kunneen mana hidhaatti jijjiirra naan jedhanii achi deemaan jiran naan jedhe. Mana hidhaa eessaati jennaan isaanis sardumaa dhufanii baasanii dabalee booda mooraa mana barumsaati dabalee booda ambulaansii keessa geessanii maalin ambulaansii keessa maaliif galeen jedheen poolisii ishee tokko gaafannaan wanni geessu kotabee hojii maal kan jedhameera achi geessunaan jette. Dooktar Tokkummaa Dhaabaa abukaatoon obbo Dajanee hanga yoonaa bilbilaan obbo Dajanee argachuu akka hin dandeenyes ibsaniiru. Beektan kan Dajanee Xaafaa koronaan qabameera jedhamee akka fudhatamee deemame maatiin nutti himu nuun akka argachuu hin dandeenye. Inni immoo maatii isaatti guyyaa tokko dura qoratamee akka negatiivii ta'e himee akka ture nutti himu. Nu ammoo bilbilaanis akka maatiin qunnamsiisne haalli akka mijannee maatiin isaa maal akka jirullee baruu hin dandeenye dhuguma. Hospitaala yakkaa jiru geessan jedhanii maatii wajjin waliin qunnamne abukaatoo wajjin waliin qunnamne fagootti isaa ta'u bilbilaanii. Abbaa Alangaa Federaalaatti Daayirektera yakka qindaa'aa fi daangaa ce'uu obbo Fiqaaduu Tsaggaa dhimma obbo Dajanee ilaalchisuudhaan yaadattaanu nuuf kennaniiru. ሕክምና ላይ ያለ ሰው እንዴት ነው የሚገናኘው የሚለው አንድ ነገር ነው የሚሆነው። Namni ol dhaansa irra jiru akkamitti wal arga nama biraa waliin kan jedhu dhimma tokko yommuu ta'u inni lammaffaa immoo isaan shakkamtoota
eegumsas gochuu qabna. Abukaatotni kan arguu qaban yeroo shakkamaan mana murtii deddeebi'aa jirutti malee haala mirga shakkamaa irratti waliin mari'achuu fi kan wal argan. Kanaaf nama wal'aansa irra jiru ammoo abukaatoon akka hin mariisifne ifadha. Kan biraa ammoo isaan shakkaman waan mana hidhaa jiraniif bilbilli isaanii isaan waliin hin jiru. Namni COVID-19 qabame ammoo nama biraa argee dubbisuu hin danda'u. Akka namoota COVID-19 shakkamanii hospitaala seenanii meeshaa wal quunnamtii fudhatanii seenan kun immoo ifadha. እንደሌላው ኮቪድ ፖዚቲቭ የሆነ ሰው የኮሚኒኬሽን ማቴሪያሎቻቸውን ይዞ ሊገቡ አይችሉም። በቃ ግልጽ ስለሆነ ማለት ነው። Gaazexeessaa Guyyoo Waariyoo adoolessa 24 bara 2012tti beellamni kan qabameef yoo ta'u, gaazexeessaa Mallasa Dirribaa fi namoota galmeessaa irra jiraniif ammoo adoolessa 21 bara 2012tti mana murtiitti akka dhiyaatan beellamamaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa. Ali Birraa waliin afaan Oromoo faarsineetiin waan affeddachaan. Afaan Oromoo hundee Oromummaa gurratti mi'aawa yaa'an sagalee kee cirracha bishaanii baay'ini jecha kee gurratti mi'aawa yaa'an sagalee kee cirracha bishaanii baay'ini jecha kee kan rafe dammaqsa wayituuf walaloon kee. Lakaawameen dhumuu hibboof maqmaqsi kee kan rafe dammaqsa wayituuf walaloon kee lakaawameen dhumuu hibboof maqmaqsi kee galma aadaa keenya eegaa seenaa keenya kallacha tokkummaa hundee bilisummaa afaan Oromoo hundee Oromummaa afaan Oromoo. Guyyaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ameerikaan ji'a afuriin duubatti pirezidaantii filatti. Pirezidaantummaa tan nama 20 olitti irratti wal dorgomu qara. Fum jala wal buusetti namni lama waltaaf Joo Baayideniif Doonaald Tiraamp. Baayiden paartii Demokiraatii keessa dhufe. Tiraamp ammoo paartii Rippaabilikaanii dorgoma. Tiraamp marroo lammeessuuf dorgomuu jira. Joo Baayiden illee tana waliini marroo sadeessuuf pirezidaantummaa dorgoma. Taatullee barumkan qofa paartiin isaa is kennatteetiin pirezidaantummaa dorgomsiifa. Baayideniin kunneen eessa dhufe asiin bahe? Ken Brandimireetti nu erge jalanne nutti. Joo Baayiden injifannaan baatii amajjii dhufu kakatanii aangoo qabatu. Kana malees pirezidaantii Ameerikaa isa 46ffaa ta'uuf deemu. Yeroo sanatti umriin isaanii 78 kan guutu yoo ta'u, kun immoo pirezidaantii Ameerikaa umrii guddaa qabaachuun hojiirra jiru isa duraa isaan gochuuf deema. Baayiden baatileef duula filmaataa gaggeessaniin bulchiinsa Tiraamp isa seeraan ala deemu sanatti xumura gochuu Ameerikaa fooyyooftee argamsiisuuf duula keessa jirraa jedhan. Eenyu akka taane yaadachuuf yeroon ammaa nuti lammiiwwan Ameerikaa cimoodhaaf rakkoo keessaa ba'uu warra dandeenyu yeroo hundumaa abdii guutuu qabnaa jedhan. Walii keenya kabajaan jiraachuuf yeroo ammaa jireenya giddu galeessaa ka guyyaa hundaa hojjetee jiraatu ijaaruu qabna. Aangoon garmalee gargaaramuu yeroo ammaa argaa jirru faccisuu qabna. Gadi fageenyaan irratti hojjannaan guyyootii gaariin nu fuuldura akka jiran yaadachuu qabnaa jedhan Baayiden. Tiraamp addunyaa walaba taate keessatti hoogganaa dandeettii hin qabnedha ka jedhan Baayiden hoogganaa kabajaa qabu waltajjii addunyaa fi Ameerikaa keessatti ol baasuuf yeroon amma jedhu. Duula filmaataa kana irra jireessa isaa bakka jireenya isaanii ka ta'e kutaa Delaware yeroo tokko tokko immoo magaalaa kutaa sanaa keessatti guddoo jedhamuun beekamtu Wiliimtan keessatti gaggeessan. Kan itti dhiyeenya qabu Filaadelfiyaa kan kutaa Pensilveeniyaattis
haasawaa dhageessisuun imaammata kan ilaaleen gareelee namoota lakkoofsaan xiqqoo ta'an qaban waliin mari'atanii jiru. Baayiden kan yeroo tokko senatara Ameerikaa turan Baayiden baatilee 3 keessatti yeroo tokko qofa tuuta oduuf ibsa kan kennan yoo ta'u uummata hedduu walitti qabuun haasawaa siyaasaa dhageessisuufis faca'inni vaayirasii kooroonaa fi qabamuu sodaatan. Yuunivarsiitii Delaware irraa akkasumas yuunivarsiitii seera barsiisu Syracuse jedhamurraa Baayiden umrii isaanii 29tti eebbifaman. Bara 1972 seeratumtoota keessaa tokko ta'uun umrii dargaggummaatti filatamanii eega seenata seenanii torbanneen booda waan gaddisiisaan tokko Baayideniin mudate. Haati warraa isaanii Neelsiif intalli durbaa umrii waggaa tokko Naa'omiin ayyaana ganniif waa bitachuuf gabaa akka ba'anitti balaa konkolaataan du'an. Baayiden barcuma seenataa itti filataman dhiisanii ba'uun ijoollee dhiiraa haadha malee hafan 2 guddisuuf yaadan. Boodarra garuu lafa hojii isaanii kan ta'e magaalaa Waashintaniif bakka maatiin jiraatu Delaware gidduu baaburaan daqiiqaa 90 yookaan sa'aatii 1.5 deddeebi'uun dhaqaa gala sa'aatii 3 guyyaa guyyaatti imaluun hojjechuu jalqaban. Kanas yeroo seenata keessatti turan marsaa 6 jechuun waggootii 36f deddeebi'aa turan. Haati warraa eega duutee waggootii hedduu booda Baayiden kan yeroo sana barsiiftuu turte Jiil Jaakobs Tireesii wajjii wal baranii boodas gaa'ila dhaabbatan. Intala durbaa tokko bara 1981 argatan. Baayiden bara 1987 fi bara 2007 pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif kan dorgoman yoo ta'u yeroo lamaanuu deeggartoota ofii biraa deeggarsa gahaa argachuu hin dandeenye. Bara 2007 filannoo pireezidaantummaa keessaa kan ba'an Baayiden boodarra kan pireezidaantummaa Ameerikaaf kaadhimaman Baaraak Obaamaa itti aanaa koo ta'uudhaan dorgomi jechuun gaafataniin. Lameenuu bara 2008 akkasumas filannoo bara 2012 gaggeeffameen marsaa 2 filatamaniiru. Baayiden itti aanaa pireezidaantii Ameerikaa ta'uun waggootii 8f hojjetan. Yeroo seenata keessa turan yeroo dheeraaf koree birkii alaa seenataa kan humna guddaa qabaataa ture sana keessatti miseensa turan. Dura taa'aa koree kanaa ta'uunis marsaa 2 hojjetaniiru. Duula waraanaa galoo galaana Pershiyaa kan bara 1991 sana mormuun garuu bara 2003 Iraaq akka weeraramtuuf sagalee kennan. Bara 1994 Yuunaayitid Isteetsiif neetoon Boosniyaa akka seenaniifis falmaniiru. Bulchiinsa pireezidaant Obaamaa keessatti itti aanaa pireezidaantii ta'uudhaan imaammata Ameerikaa Iraaq irratti qabdu kan qindeessan yoo ta'u kunis bara 2011 humnooti Ameerikaa gamasii baasuu ka jedhu of keessaa qaba. Kana malees bara 2011 waraanni neetoon hoogganamu rakkoo Liibiyaa gidduu akka seenu deeggaranii jiran. Qooda ijoo ta'an kan Baayiden yeroo seenata keessa turan hojjetan keessaa addumatti seera farra yakkaa ta'e qopheessuu kunis seera federaalaa kan meeshaa waraanaa ugguru hanga bara 2004tti jechuun waggootii 10f hojiirra oole of keessaa qaba. Garuu seerri sun irra deebi'ee haaromfamuu hin dandeenye. Yakkamtoota irratti adaba cimaa kennamu kan ilaaleen filannoo bara 2020 kanaaf ejjennaa qaban haaressanii jiru. Baayiden amma akka jedhanitti namoonni lakkoofsaan akkaan guddaa ta'an mana hidhaa Yuunaayitid Isteets keessa jiru. Irra hedduun namoota hidhamanii kun gurraachotaa fi gosa biroo garuu adii hin taane jedhan. Baayiden yeroo seenata keessa turan seerri hunduu akka fudhatu gochuuf jabinaan irratti hojjetanii fi akkaan barbaachisaa ta'e tokko hokkara dubartoota irratti oofamu hambisuuf seera ba'e sanaa jedhu. Imaammanni walqixxummaa sanyiif dubartootaa Ameerikaa keessaa akkasumas waliigalteen addunyaa waliin Ameerikaan tolfatte dabalatee pireezidaant Obaamaan yeroo waggaa 8 White House keessa turan sana wanni hojjetan Baayiden yoo filataman sana calaqqisuu danda'u. Tiraamp waliigaltee daldalaa kan nikuleeraa kan jijjiirama qilleensaa keessaa Ameerikaa baasanii fedhii biyyattiif iddoo duraa laachuu hin dandeenye. Baayiden ejjennaa Ameerikaan qabduu fi hariiroo addunyaa wajjiin ture iddootti deebisuuf akka jiran mirkaneessanii jiru. Biyya keessatti seera tumtoota paartilee lamaanii waliin hojjechuuf Baayiden beekamoodha. Garuu yeroo falmiin kaadhimamtoota paartii Demookiraatotaa gidduutti
baatii bitootessa darbee gaggeeffame irratti baayiden paartii deemokiraatotaa har'a jiruuf nama yaada giddugaleessa qabu mitii qeeqa jedhutu dhiyaate. baayiden immoo akkas jechuun ofirraa faccisan. bara bulchiisa obaamaa galmee gaarii qabna. tajaajila eegumsa fayyaa babal'isuun namoonni saala wal fakkaataa qaban gaa'ila akka dhaabbatan eehamuun akkasumas kaampaaniileen konkolaataa adda addaa kufaatiin akka isaan hin mudanne gama gochuun milkoofneerra jechuun falman. Tiraamp vaayirasii koronaa to'achuuf yaalii gaggeeffame ganee ka jedhan baayiden do'ii siyaasaa fi fedhiif hawwii ofiin kan guutame odeeffannoo sirrii hin taane kan yaada namaa waliin dhahuu fi loogii hammeesse oofuu dhaabuu qabaa jedhaniiru. Fayyaa uummataa kan ilaaleen murtiin kennamu kan ogeessota eegumsa fayyaa malee kan hoogganoota siyaasaa akka hin taane mirkaneessuu qaba jedhaniiru. Masaraan White House waan yaadu jechoota mufannaa akkasumas tuttuqqaa Tiraamp tiwiitarii irratti oofaa jiruun mul'ataa jira jedhu baayiden. Kana jedhanii dubbachuun immoo Tiraampiif carraa kenneen kaadhimamaanii deemokiraatotaa baayiden umriin akka dulloomaa deemutti sammuunsaas hojiin ala ta'aa jira jedhan Tiraamp. baayiden torbanneen dhiyeenya kanaa keessa ani kan hin dorgomu pireezidaantummaaf otoo hin taane seenetaafi jedhanii dubbatanii turan. Yeroo kabraa immoo lammiiwwan Ameerikaa vaayirasii koronaan du'an 100,020 jechuu manna 1,120,000 jedhanii turan. Waan qaanessaa akkasii itu anatu dubbate ta'ee miidiyaan soba oofan sun adaba guuranii narratti bobba'u turan jechuun tiwiitarii irratti ka barreessan Tiraamp kun dogoggora salphaa miti waan sana caalu malee jedhaniiru. baayiden garuu sammuunsaa sirrii hin yaaduu jedhamus teessanii arguuf jirtu. Dandeettii sammuu namicha isa ana waliin dorgomuuf deemuu fi dandeettii sammuu koo gidduu addaddummaa jiru agarsiisuuf obsaan yeroosaa eeguu hin danda'uu jedhaniiru. Kaadhimamtoonni paartiilee lameenii kun baatii fulbaanaaf onkololeessa fuullee keenyaa falmii marsaa 3 gaggeessuuf karoorfatanii jiru. kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Chaayinaa jechuun bala guddaa jabeenya nageenyaa fi guddina Ameerikaatii jedha Daayirektarii FBI Christopher Weerii yoo dhiyoo tana hora Inistituutii Siyaasa Hedsen keessatti dubbate. Paartiin Kooministii Chaayinaa akka jechisaatti akka hedduu jirti. Duruu teknooloojii fi mala jireenya addunyaa ufumatti bulfachuu feeti. But it's waging that fight not through legitimate innovation, not through fair and taatullee duulu kana karaa qajeelaan ittiin jirtuu jedha. Akki isaan itti bulan ammoo akkuma Ameerikaa keessatti itti bullu kanaa mitii jedha. Chaayinaan uummatisii karaa qajeelaan hojii itti kennuun feetu. Nama waan fedhi jechuu fi akka fedhi jiraachuu hin danda'u jedha. Fulaayat nama hedduutiin bultu. Chaayinaan ufumatti addunyaa bulchuu feeti jedha. Chaayinaan mala jireenya keennaa hatte odeeffannoo teenne jajjabduu guurratte qaroom keenni saamte demokiraasii teenne yakkite gumboo nama barsiifte siyaasa keenya dharaan karaarra gorsuu feeti jedha. Akka Daayirektarii FBI kun jedhutti paartii Kooministii Chaayinaa akka kanaan beekan. This is not about the Chinese people, and it's certainly not about Chinese Americans. For generations... Kun jechuun ammoo amal nam Chaayinaatii miti. Amal nam Chaayinaa lammii Ameerikaa ta'eetiin Ameerikaa jiraatullee miti. Nami Chaayinaa bar hedduuti asitti faayidaa Ameerikaan qabdu argate keessa jiraachuu fi maatii waliin Ameerikaatti yaa'utti jira. Dhufaatiin isaanii ammoo nuu faayidaa guddoo qabdii jedha. Mootummaa Chaayinaatiif paartiin Chaayinaa ammoo warseeraaf amala addunyaatiin buluu miti. Chaayinaan akka Daayirektarii FBI kun jedhutti horii uummata baduu dhoorraa jetteetiin bulchaan isaanii Shimping sagantaa Fox Hunt jedhu yookaan ammoo Adamoo Geedalaa jedhutti jiran. Fox Huntiin kun inni mala Chaayinaan namisii qabiyyaalaa jirurra horii guurrattuun keessattuyyuu warri siyaasaa Chaayinaan jaalanne fa'a. Yookaan Chaayinaatti galaa yookaan ammoo ufijjeessa jedhaniitiin tanaan doorsisan. Chaayinaa amalisiitiin himuu jechuun ammoo uumaa waliin hojjannuu jechuu mitii jedha. Akkas jechuulleen ammoo yoo sinseer cabsitee wanjala hojjettellee itti callimnaa jechuu mitii jedhe Christopher. FBI fi dhaabbileen mootummaa Ameerikaa keessa jiranii waan kenna ka Chaayinaan attee fi qaroom kennee eeggachuu fi uummata Ameerikaa waliin Chaayinaatti balleessa murraa jedha. Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Taarratanuma guyyaa boqonnaa guyyaa forfannaa dansa qabaadhaa. Guyyaa boqonnaa sanbata lamaan ammoo waan dhiyootan hojjan keessaa akka tokko deebina sun VOA 24 Naayil Saatirraa argachuu dandeettan. Taarratanuma naga jennee nagee ansoraa lakeeti sagantaa afaan Amaaraatti ta'an.